Jalqabarratti oduu ijoo. Naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa tikfattootaa fi milishaa mootummaa gidduutti uumameen namoonni 35 ajjeefaman. Manni maree abukaatoo mirga namoomaa uggurame jedhame. Godina Shawaa Kaabaatti milishoonni 3 qawweedhaan doorsisanii mallaqa saaman adabaman jedhame. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetworkii dhuftan toora YouTube chaanalii keenya sabiskiraayib godhaa akkasumallee laayikii bakka jiru san gadi qabaa akkuma san sheeris godhaa facaasaa yaada keessanis koomentii jalatti nu kaayaa nu tumsaa isin jenna. Amma balbalina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti yoo ceenu naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa tikfattootaa fi milishaa mootummaa gidduutti uumameen namoonni 35 ajjeefame jedhame. Walitti bu'iinsa godina Somaalee godina Faafaan aanaa Harshiin ganda Da'awaalee keessatti tikfattootaa fi milishaa mootummaa gidduutti guyyaa kaleessa mudateen namoonni 35 ajjeefamuu jiraattonni Addis Istaandarditti himan. Jiraataan dhimmichatti dhiyeenya qabu maqaan isaa hin eeramne gaafate Addis Istaandarditti akka himetti walitti bu'iinsi kun kan eegale haleellaa poolisii fi milishaa aanaa yoo aleen tikfattoota ganda Da'awaalee irratti bananiin ta'uu himam. Jiraataan kun akka himetti taateen kun waldhabdee daangaa gosoota Isaaqii fi Ogaadeen gidduu yeroo dheeraa tureen wal qabatee walitti bu'iinsa muddee 19/2024 mudatetti aanee kan uumamedha. Waldhabdee mudatee ture kana furuuf manguddoonni marii taasisuu fi aanaa Harshiin irraa gara ganda Da'awaalee imaluu maddii keenya kan kun ni himam. Haa ta'u malee manguddoonni kunneen hidhattoota dhokataniin haleellaa banameen karaa irratti ajjeefamuu fi butamuu jiraataan kun eereera. Jiraataan biraa gama saatiin tikfattoonni naannicha daangaa lafarratti wal dhabdeen jiraachuu himam. Hookarri kun kan ka'e hoogganaan biiroo nageenya aanaa yoo alee sadaasa 2024 ajjeefamuu hordofee kan mudate ta'uu himam. Hidhattoonni koree araaraa buusuuf hojjetu irratti muddee 19/2024 haleellaa bananiin loltuu tokko madeessuu jiraataan kun himeera. Taatee kana hordofuun hidhattoonni kunneen haleellaa hedduu raawwachuu ibsuun dhiyeenya kana hidhattoota Somaaliilaandii waliin ta'uun haleellaa raawwachuu dubbateera. Ministeerri nageenyaa biyya keessaa Somaaliilaandii Abdallee Arabii ibsa kaleessa baaseen haleellaa poolisiin banee kun duguuggaa sanyii lammiilee nagaa keessumaa tikfattoota irratti xiyyeeffateedha jedheera. Taateen kun dhiittaa mirga namoomaa fi qajeelfama bulchiinsaa kan cabse ta'uu Arabii ibseera kan gabaase Addis Istaandardi. Oduu itti aanutti yoo ceenu manni marii abukaatoo mirga namoomaa uggurame jechuun dhagame. Dhaabbanni miti mootummaa mana maree abukaatoo mirga namoomaa jedhamu xalayaa abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasa siivilii guyyaa kaleessaa barreesseen ugguramuu ibseera. Abbaan taayitichaa tarkaanfii kana kan fudhate himata manni marichaa kaayyoo ijaarameef ala ta'ee hojjeteera jedhuun ugguruu beeksiseera. Abbaan taayitichaa hordoffii fi sakatta'iinsa taasiseen dhaabbatichi kaayyoo ijaarameefiin alattii fi akkaataa wallabaa ta'een hojjedhuu dhabuu ijaarsa ifa ta'ee dhabuu fi akkaataa itti gaafatamummaan hir'ateen hojjechuu mirkaneessuu danda'eera. Xalayichatu jedhe. Haa ta'u malee manni marichaa seeraa fi heera biyyattii kabajuun karaa seeraa qabeessa ta'een socho'uu osoo jiru xalayaan ugguraa kun isa qaqqabuu beeksiseera. Dhaabbanni keenya erga hundaa'effamee kaasee gocha heera cabsuu kallattiin ta'ee al kallattiin hin hirmaanne ta'uu ni ibsina jechuun tarkaanfii fudhatame kun dhaabbatichaaf akka hin malle ibseera. Oduu addaaf xumuraaf qabanneen immoo godina Shawaa Kaabaatti milishoonni 3 qawweedhaan doorsanii mallaqa saaman adabaman. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Alaltuutti milishoonni 3 qawwee hidhataniin nama dhuunfaa sodaachisuun saamicha mallaqaa raawwatan hidhaa waggaa 8 fi ji'a 5 adabaman. Milishoonni 3 kunneen godina Shawaa Kaabaa aanaa Alaltuutti godina Shawaa Kaabaa aanaa Alaltuutti faayidaa isaanii fi himmallee argachuuf jecha nama dhuunfaa irraa birrii 20,000 fudhatanii jechuun poolisiin hime. Waajjira poolisii aanaa Alaltuutti abbaan adeemsaa qorannoo yakkaa garaagaraa
Inspektara Taaddasaa Kabbadaa BBCtti akka himanitti milishoonni sadan aanichaa ganda Ejersaa jedhamutti badii kana raawwatan. Yakkichi waggaa fi ji'a jaha dura jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 9 bara 2015 raawwatamuu qondaalli poolisii kun ni himu kan gabaase ARDII Standard. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabannee kanuma waan nu wajjin turtaniif galatooma.